Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkotti ni amannaa. Ameen. Kabajamtootaaf jaallatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo hordoftoota chaayinaalee gola faarfannaa hundumti keessan nagaan Waaqayyoo araarsummaan giiftii keenya qulqulleettii dubaroo maaram eegumsi ergamootaa hunduma keessan faanaa ta'u akkam jirtu nagaa kooti ani galanni Waaqayyoof haa ta'u. Guyyaa irraa akka fedhaaf jaalala Waaqayyootti akka mana amantaa keenyatti namoota baay'eedhaaf gaaffii kan ta'e dhimma waraabaa yookiin immoo marsaa laguu ji'aan dhufu irratti rakkoowwan uumamanii fi akka mana amantaa keenyatti maaltu dhoowwama maaltu dhoowwamu maaltu sirrii miti wantoota jedhan irratti guyyaa irraa kana kan waliin barannu ta'a waan ta'eef iyyuu chaayinaaliin kun tajaajilli isaa akka bal'atuuf namoonni baay'een sagalee Waaqayyoo gara kanatti dhufanii akka barataniif isinis gahee keessan bahuudhaan viidiyoo kana laayik gochuudhaan koomentii jalatti waan isiniif hin galle gaafachuudhaan sheer sabskiraayib gochuudhaan tajaajila kana akka deeggartan isiniin jecha kallattumaan gara barnoota keenyaatti darbina. Yeroo baay'ee waa'ee marsaa laguu yookiin waraabaadhaan kan jedhamu marsaa ji'aatiin deddeebi'ee kan dhufu dubartoota irratti mul'atu irratti gaaffiiwwan yeroo hedduu ka'anii fi namoonni baay'eenis akka yaada dhuunfaa isaaniitti mataa isaanii irratti keessumattuu wangeela Luqaasii boqonnaa 8 lakkoofsa 42 fudhachuudhaan yeroo baay'ee dogoggorri yommuu itti uumamu waan ta'eef dhimma kana irratti guyyaa irraa kamtu sirriidha kamtu sirrii miti kan jedhu bal'inaan laalla. Inni jalqabaa marsaa laguu jechuun warraabaa inni jedhame kun maal inni yoo jenne akkuma biqiltuun tokko firee godhachuudhaaf jalqaba ni daraara. Erga daraareen booddee daraaraan isaa sun gara firiitti jijjiiramee firee godhata. Kanaaf wanti ji'aan deddeebi'ee shamarran irratti mul'atu kun immoo daraaraa ji'aa jedhamee beekama. Daraaraa ji'aa jechuun egaa akkuma biqiltuun tokko biqilee firee godhachuudhaaf daraaruun ababaa godhachuun dirqama itti ta'e shamarri takkas mucaa argattee mucaa dahuudhaaf kennaa Waaqayyooti jedha daa'imman Daawit. Daa'imman kennaa Waaqayyooti jedha. Kennaa Waaqayyoo kana argachuudhaaf dirqama maal arguu danda'utu shirra jiraata. Waan ji'aan deddeebi'u kana abaaboo ji'aa kana arguun ishirra jiraata. Saayinsiin akka jedhutti dubartoonni waggaa 45 ol ta'an umuriin isaanii waggaa 45 ol ta'e abaaboo ji'aa kana warri arguu hin dandeenye mucaa argachuu hin danda'an jedhee jala muree kaa'edha. Kun yaada saayinsiiti. Qorannoodhaan waan kaa'ame qorattoonni addunyaa kanaa waan isaan murteessanii kaa'anii. Seenaa macaafa qulqulluu keessa seennee immoo gaafa laallu seenaa qorattoonni addunyaa murteessanii hin danda'amu jedhanii jala muranii kaa'an kana macaafa qulqulluu keessatti immoo akka danda'amu argineera. Fakkeenya fudhachuu hin danda'amu. Abrahaam namni jedhamu nama waggaa 100 ta'ee Saaraan umurii ishii nama waggaa 90 ta'ee mucaa Yisaaq jedhamu yommuu argatan argineera. Zakkaariyaasii fi Elsaabeetis fudhachuu dandeenya. Umuriin maanguddummaa isaanii irra darbee jaarsolii yennaa ta'anii jiranitti umuriin dhala argachuu isaanii yommuu irra darbetti gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin kan cuuphaa ture mootummaan Waaqayyoo dhiyaateera yaada qalbii keessanii jijjiirradhaa gara Waaqayyootti deebi'aa jechuun lallabaa gammoojjii keessaa kan dhufe qulqulluu Yohaannis cuuphaa argataniiru. Akkasuma seenaa Saamu'eeliin yoo fudhanne haati isaa aannan umurii dulluma isheetti dhala dhabdeennaa turtetti Ilqaanaan dhala dhabuu ishiidhaan dubartii biraa yennaa fudhetti Waaqayyotti boo'uu ishiitiin mucaa argatteetti. Dabalataa egaa bara dulluma isaaniitti yookiin umurii maanguddummaa isaaniitti kennaa guddaa dhala dhabuun rakkachaa kan turan dhala argataniin immoo firii isaan argataniin addunyaan kun kan eebbifame ifta addunyaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan keessaa dhalate giiftii keenya durboo maaram bara dullummaa isaaniittis yaaqeemii fi aannan isa argataniiru. Seenaan kun hundumtuu seenaa macaafa qulqulluuti. Kanaafuu akka yaada namootaatti hin danda'amu jedhamee wanti murtaa'ee taa'e Waaqayyoof danda'ameera.
Kanaafidha giiftiin keenya dubarummaadhaan ergamaan Waaqayyoo qulqulluu Gabri'eel misraachuu gaafa itti himu maal jette? Ilma ni deessaa mucaasni argatta maqaa isaas Yesuus jettee moggaasa inni jabaa ilma abbaa jedhamee waamama. Waaqayyos teessoo abaabulii isaa kan Daawit ni laataaf jedhee gaafa inni misraachuu kana itti labsu kun akkamittiin ta'uu danda'a ammallee durbaadha jettee mormiteetti. Lafti tokko firiin yoo itti faca'e sanyiin yoo itti faca'edha kan sanyii sana biqilchee firii buusuu danda'u. Anoo dhiiraan waliin beeku jettee yaada addunyaatiin gaafa laaltu kun yaada namootaatiin miti. Akka yaada addunyaa osoo hin taane yaada Waaqayyoodha. Humni abbaa isi golbooba. Afurri qulqulluun immoo sirra bula. Sadan waaqummaa keessaa tokko kan ta'e immoo Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo si keessaa dhalata. Gaafa jedhuuni yaada Waaqayyoo ta'uusaa beektee yaada namootaaf yaada addunyaa akka hin taane amantee ilaaltee qortee erga ilaalteen booddee yaada Waaqayyoo ta'uusaa amantee fudhattee akka jecha keenyaaf haa ta'u jettee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin gadameessa ishiitti baatteetti jechuudha. Kanaafuu nuti yeroo baay'ee akka mana amantaa keenyatti yaaduu fi ilaaluun kan nurra jiraatu beekumsa addunyaadhaan qabnuun madaallee osoo hin taane guddina keenyaan sadarkaa irra jirruun osoo hin taane haala macaafni qulqulluun jedhuu fi afurri qulqulluutiin madaallee dubbii tokko ilaaluun barbaachisaadha. Kanaaf dubbiin amma jalqaba irratti ababaa ji'aa yookiin daraaraa ji'aa jennee kaasne kuni namoota biratti yeroo baay'ee gaafii uuma. Maaliif yoo jettan tokkoffaan gaafii akkas jedhu uuma. Rakkoo guddaa uumeera. Gaafiiwwan gurguddaa namoota gidduutti ol dhabdee uumeera jechuudha gaafiin kun. Namoonni baay'een isaanii gaafii akkana jedhu gaafatu. Warra babaan yommuu nurra jirutti macaafa qulqulluu dhungachuu dandeenya. Sabala cuuphamuu dandeenya. Fannoo dhungachuu dandeenya. Darbees fannoo morma keenyarra jiru maal goona? Itti dabalees mana qulqullummaatti ol seenuu dandeenya. Akka carraa ta'es osoo cidha tokko qopheeffannee cidha keenya kanarratti guyyaa gaafa cidhaa keenyaa yookiin jala bultii irraa jalqabee warra babaan kun nutti dhufe sirna gaa'ela keenyaa akkamittiin gaggeeffanna gaafiiwwan jedhaman ni ka'u. Gaafiiwwan kunis deebii argachuun immoo dirqamadha. Kanaaf asirratti dhimma kanarra deebinee ilaaluun dirqama kan ta'eef namoonni baay'een yaada mataa isaaniitti hirkisuudhaan akka yaada mataa isaaniitti kan dubbatan waan jiraniif yaadni macaafni qulqulluu yookiin kitaabni qulqulluu maal jedha yaada kanarratti kan jedhuu fi warra babaan kun egaa maal inni kan jedhu beekuun barbaachisaadha. Jalqaba irratti warra babaan kun jalqaba abaarsan waan dhufedha. Addaamii fi Hewaan Eden Gannat keessa yommuu jiraachaa turanitti Waaqayyoon dadhabbii malee akka isaan achi keessa jiraatanii fi waan isaaniif barbaachisu hunduma isaaniif kennee baalee Cabalas jedhamtu kanarraa immoo nyaatina. Yoo kanarraa nyaattan du'a bara baraa duutu isinitti murteeffama. Bilisummaa dhabdu garbummaadhaan jiraattu jedhee ergatti meen booddee waggaa 7 jecha Waaqayyoo kana kabajanii erga jiraatanii gorsa daabiloosin dhaga'anii akkuma isin beektan Cabalas nyaatanii ulfinni isaanii kennaan isaanii isaan irraa fuudhamee Eden Gannat keessaa bahanii garbummaadhaan daabiloosiif bitamanii waggaa 5,500 jiraachaa turan. Addaamii fi Hewaan gaabbanii gara Waaqayyootti yennaa bu'anitti Addaamiin sababii jecha koo dhagahuu diddee jecha haadha manaa keetii dhageessee dubbii koo tuffattee waan gaarii hin taane kana raawwatteef dadhabbiidhaan jiraatta. Sababii keetiif lafti kun qoree siif hin baafti. Atis immoo dafqitee humna keedhaan nyaattadhee ergaa baareen booddee Hewaanin immoo ati yeroo hundaa sababii jecha daabiloosiin dhageessee abbaa manaa kee dogoggorsiistee fi sitti ni murtaa'a. Ji'a ji'aatiin daraaraa kana ni argita. Abbaa manaa kees immoo hawwitee jiraatta jedhee bofaan immoo ati miila isaanii iddita isaan mataa kee keessa jiru kutu. Lukaan deemaa kan turte amma lafarra loota biyyee nyaattee hanga kanatti illee itti murteesseera jechuudha. Kun yeroo sanaaf abaarsa ture. Abaarsi kun waggaa 5,500 nurra ture. Yeroo sanatti boo'ichi mucaa namaa Waaqa bira gahuu hin danda'u. Kadhannaan namootaa deebii argachuu hin danda'u. Qajeelota baay'eetu jira ture yeroo sana. Baroota sana keessa kan akka Isaayyaas fa'aa, kan akka Musee fa'aa, kan akka Nooyi, kan akka Abrahaam dubbannee fixuu kan hin dandeenye abboolii qulqullootaa waan isaan kadhatan
daqiiqaatti kan isaaniif raawwatamu kan akka qulqullicha Elsaafaa waggaa 3 fi ennaa sabni sun cubbuu hojjetu bokkaan akka roobnee fi biiftuu kana gabaawwan irratti kan dhaabe an akka Iyyaasuufaa kan akka Eliyaas immoo bokkaa kan dhorkan hedduutu jiru jechuudha abboolii qulqulloota. Garuu garbummaa kan ofirraa kaasuu hin dandeenye. Ijoollee Addaamii fi Addaamiin bilisa baasuu hin dandeenye. Hojii gurguddaa hojjetaniyyuu raajiin isaan hojjetan dinqiin isaan hojjetan gurguddaa ta'uyyuu humna ittiin bilisummaa kana argatanii hin argan. Bilisummaa kana saba kanaaf fiduu hin dandeenye. Kanaaf fannuulee kaala Aariyaamu yaa Waaqayyo gooftaa humna kee gaaraan nu ergi. Humna dhabneerraa Aariyaamiidhaa humna kee nu ergi jedhanii bu'aa turan. Kanarraa kan ka'e Waaqayyo waadaa galeef waggaa 5,500 booddee yookiin immoo akka yaada Waaqayyootti macaafni qulqulluun akka jedhutti guyyaan tokko waggaa 1,000 yookiin immoo guyyaan 1,000 guyyaa tokkodha Waaqayyo biratti hin beekamu yaada Waaqayyoo keessatti tilmaamamee bira hin gahu. Kanaaf guyyaa 5 walakkaatti inni jedhe waggaa 5,500tti dhufee Waaqayyoon garbummaa sana haqeera nurraa bilisummaa nuu kenne. Bilisummaa nuuf haa kennu malee ababaan ji'aa kun hin dhaabbanne. Daraaraan ji'aa kun sirii ilma namaarraa ijoollee Addaam shamarran irraa hin banne. Waan inni immoo hin banneef sababiin isaas maaliif yoo jenne jalqaba akka kaasne warra ababaan kun hin jiru yoo ta'e daraaraan kun hin jiru yoo ta'e firii argachuu hin danda'an mucaa argachuu hin danda'an waan ta'eef. Abaarsa miti jedhee abaarsa sana kaasee garuu karaa ittiin mucaan namaa firii argatu taasiseera. Egaati amma abaarsa hin taanettoo maal gochuu qabna ree jalqaba akka kakuu moofaa keessatti yoo laalle nama tokko fakkeenyaaf abaaboon ji'aa kun osoo isa muudateera ta'e dubartoota otoo muudateera ta'e maal jedha macaafni qulqulluu yoo jenne isin Israa'elotaan namni saala isaa keessaa waan dhangala'u sababii dhangala'uu sanaaf immoo inni xuraa'aa ta'a jedhee kaa'a. Kun dhiirotas hin dabalata. Fakkeenyaaf zinneetti wanti jedhamu jira halkan abjuudhaan dhiironni innaa dhufan rafan qaama isaanii keessaa yookiin qaama dhiiraa keessaa kan dhangala'u jira. Isaan illee dabalatee namni qaama saalaa isaa keessaa dhangala'aan kun kan bahu kamuu yeroo sanaaf xuraa'aa ta'a erga jedhee xuraa'ummaan wanti tokko saala namaa keessaa dhangala'uudhaan dhufu kanatti fufee jira. Saalli isaa ittuma fufee yoo dhangalaase yookiin dhangalaasuu yoo dhiise namichi xuraa'aadhuma. Sireen namichi saala isaa keessaa waan dhangala'u sun irra ciise hundinuu xuraa'aadha. Waan namichi tuqe sun hundumtuu xuraa'aadha jedhee kaa'eera ture. Seera lootaa boqonnaa 15 irratti. Kanaaf baay'ee akka abaarsatti ilaalan. Isa bichaa miti. Fakkeenyaaf namni tokko qaama isaa keessaa dhangala'aan erga dhangala'een booddee bakka inni taa'ee ka'e sanallee namni taa'e xuraa'aadha jedha hanga sa'aatii 24. Namni tokko fakkeenyaaf qaama isaa keessaatii waan amma dubbanne kun dhangala'oo ta'e nagaallee yoo gaafate uffata isaallee yoo tuqe namni sun xuraa'aadha jedhee kaa'e. Waan cimaa ture jechuudha. Waan guddaa ture jechuudha. Haa ta'uuti galanni ulfinni Kiristoosiif haa ta'u Waaqayyoof haa ta'uuti abaarsi kun akkaataa kanaatiin nurraa ka'eera. Dhangala'uu dhiiga isaatiin nurraa ka'eera. Dhangala'aadhaan waan abaarsa nutti ta'e sun. Amma egaa kakuu moofaa keessaa darbinee yookiin kakuu isa duraa keessa darbinee gara kakuu haaraatti dhufneera. Seerri kakuu moofaa sun diigameera jechuu hin dandeenyu. Kana gaafa jennu ani seera raajotaa diiguudhaaf hin dhufne jajjabeessuuf hin dhufe jedheetu wangeela Maatewos boqonnaa 5:17 irratti dubbateera. Kanaafuu gaafa akkana jennu immoo taadaa nurraan kaane jechuudha riyaa abaarsuuni. Ammas akkuma kaleessaa namni dhangala'aan qaama isaa keessaa bahe yoo tuqne xuraa'aa taana kan jedhuuf immoo xuraa'aan ta'a. Garuu seera eeguu qabnu qabna. Maal eeguu qabna? Fakkeenyaaf dubartoonni qaama isaanii keessaatii dhangala'aan kun innaa bahu abaaboon ji'aan kun innaa itti dhufu guyyaa 7 booddeedha mana qulqullummaa seenuu kan qaban. Bakka kana jala murree isinitti. Kaleessa garuu dogoggorri uumamaa ture wangeela Luqaasii boqonnaa 8:47 irratti dubartittii waggaa 12 dhukkubsachaa turte uffata gooftaa xuxxee fayyitee kanaafuu rakkoo hin qabu achi keessatti hin dhangala'in malee achi keessatti dhiigni hin bu'in malee manni amantaa dhiiga Kiristoosii waan bu'uureffamtee fi rakkoo hin qabu jennee barachaa turre isarra darbinees kan barannes barsiisneerra. Kaleessa akkas jennee kan sin barsiisaa turreef dhiifama sin gaafan. Sababiin isaa ogummaan inni jalqabaa Waaqayyoon sodaachuudha. Waaqayyoon yoo sodaatan immoo waan baay'eetu argama. Kennaan hin argama, suuqni hin argama, barakan hin argama. Abaarsa miti. Akka abaarsaatti abaarsa miti. Garuu
abaarsa erga hin taane immoo seera waaqayyoon nu eeguu qabna. Maaliif waaqayyoon yoo sodaanne waaqayyo yoo kabajne hin kabajamna malee wanti nutti irratu hin jiru. Garuu difirnatiidhaan kun rakkoo hin qabu waan akkanaa homaa rakkina hin qabu jennee itti seennee hin deemna yoo ta'e miidhaan kan nurra ga'u abbaadhuma sanarra ga'a. Namichuma difirnatiidhaan itti deemee seenirra ga'a. Fakkeenya isinii fudhadha. Uzaayi namni jedhamu taabonni waaqayyoo Tsiyoon Israa'eliin fudhatamee Filisxeemota keessa erga seene waaqa tolfamaa daagon warra Filisxeemotaa barbadeessee gara Israa'elitti ennaa deebi'utti maal rakkoo qaba taabonni waaqayyoo koo mukadha jedhee akkuma amma manaafiqoonni dubbachaa jiran kanatti aangoo lubummaa malee gaafa tokko Uzaan battanumatti du'eeradhee macaafni qulqulluun nutti. Kanaafuu macaafni qulqulluun akka nutti mutti kabajuu qabna. Waan waaqayyoon kabajuu qabna. Kanaaf asirratti dabalataan wanti keenyu waa'ee dubartii sanaa gaafa kaasnu waggaa 12 guutuu warababaa miti kan itti dhufe. Dhukkubbii ture kan ishee. Namni dhukkubsate immoo mana yaalaa deemee fayya. Gara mana qulqullummaattis gaafa dhufee yookiin sabalaan xammaqamee yookiin kadhannaan godhamee fi hin fayya. Kiristoos yeroo sanatti garuu qaamaan fooniin waan jiruuf ishiin amantee tuqxee fayyiteetti. Kuni dhukkubadha kun malee warababaa miti. Warabaa jechuun ji'a ji'aan kan dhufudha. Ababaa ji'a jechuun ji'a ji'aatiin kan dhufudha malee waggaa guutuu kan namarra turu miti. Fakkeenyaaf dubartii sanarraatii waggaa 12 guutuu dhukkubsachaa kan turte sun gaafa sana fayyiteetti miti. Erga fayyitee garuu itti deebi'eera hin jenne. Warababaan garuu ji'a ji'aan kan deebi'u. Sila kanaafiyyuu taasallee waliin qabatu. Kashi dhukkubadha dhibeedha kan ishee. Inni kun garuu ji'aan kan dhufudha. Fakkeenyaaf yeroo sanatti dubartii sanarra seenaa ishii yoo dubbisne qaama ishii keessaa kan dhangala'u suni foolii kan qabu namoonni kan baqatan jedhee kaa'ee jira. Kuni garuu dhibee waan ta'eefidha sun dhukkuba waan ta'eefidha kan akkas ta'uu danda'e. Kuni garuu ababaan ji'aa kun immoo ji'a ji'aan kan dhufus foolii addaa kan hin kennine namummaa namaarraa kan addaan nama hin baasne dubartoonni sun qofti namni itti dhufe sun qofti kan ofirratti beekudha malee abaarsa ta'ee nama sana cinqee dubartii sun fayyuudhaaf manni yaalaa ishiin hin deemne warqeen ishiin hin baasne hin jiru jedhee barreeffame. Kanaafuu fayyuudhaaf mana yaalaa hin deemamu kun warababaan. Hin dhufaa hin deema bakka yeroo isaa eege. Kanaafuu isa kanaan wal qabsiisuudhaan rakkoo hin qabu. Dubartittiin iyyuu uffata gooftaa tuxxeetti. Gooftaadha moo mana qulqullummaatu caala jedhanii namoonni barnoota dogoggoraa nuuf laachuudhaan yeroo baay'ee dogoggorreera. Kanaafuu mana qulqullummaadhaaf safuu kennuun barbaachisaadha. Inni sun dhibeedha, inni kun warababaadha. Kanaafuu waliin qabatu, kanaan wal qabsiisuun akka nurra hin jiraanne amanuu qabna jechuudha. Deebii keenya guyyaa kanaa keessatti. Kanaafuu maal gochuu qabna ree? Hanga guyyaa 7tti akka wangeeliin nun jedhetti, hanga guyyaa 7tti haa turan jedheera. Hanga guyyaa 7tti hanga dhiqannee qulqulloofnutti xuruu qabna. Eessa turra immoo bataskaana keessa seenuu yoo baanne haala dhaabbachuu dandeenya. Fakkeenyaaf kanaan immoo wal qabate yeroo isaa malee wanti dhufu yeroo baay'ee kiristaanonni mana qulqullummaa akka hin deemneef immoo diinni harka isaa keessa galfachuu danda'a. Yeroo isaa malee ji'atti yeroo 2 yeroo 3 kan itti dhufu jiraachuu danda'a. Inni kun immoo qormaatadha. Isa kanaaf immoo furmaanni isaa maal inni kadhannaadhaan waan akkanaa yeroo isaa eegee akka dhufuu danda'uuf gara waaqayyootti ba'uudha. Waan akkanaa narraa kaasi. Bataskaana kee akka hin dhufneef kan na daangeessu seerri kenname ji'atti al tokkodha. Garuu kun yeroo irra deebi'ennaa dhufutti immoo bataskaana keerraa mana keerraa na fageessuu waan ta'eef jedhanii kadhannaaf soomiidhaan immoo waan kana balleessuun hin danda'amu. Kanaafuu dubartoonni waan akkanaa itti dhufee maal gochuu qabu? Hanga guyyaa 7tti turuu qabu. Tole hanga guyyaa 7tti ala erga turaniif kan akka kadhannaa gaggeessuu danda'u kadhannaa gaggeessuu danda'a. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 26:41 irratti dammaqaa kadhadhaa qorumsatti akka hin galleef ammayyuu cimaa kadhadhaadha miti qorumsatti akka hin galleef kadhachuun barbaachisaadha. Kadhannaa gochuun barbaachisaadha. Kadhannaa wanti nu dhorku hin jiru. Macaafota kadhannaa tuqnee kadhachuu dandeenya. Sababiin isaayyuu fakkeenyaaf abbaataaችን yookiin abbaa keenya kan jedhu sammuu keenya keessa jira. Namoonni baay'een kadhannaa galata durbuu maaramii isaa ta'u kadhannaawwan biraa sammuu keenya keessatti shamaddannee jira. Kitaabni sun immoo kitaabarra jira. Kitaabarra waan jiruuf qofa kadhannaa kitaaba sana tuqnee dhiisuu hin dandeenyu. Dandeenyi shamaddannee qabannaan sammuu keenyaan kadhachuu hin dandeenyu. Hin dandeenye taanaan immoo kadhannaa dhiisnee qorumsatti galuurra immoo kadhachuu hin dandeenyu. Fannoo tasaallamuu dandeenya, tasaallamuu dandeenya. Fannoon fayyina keenyadha, fayyisaa lubbuu keenyaati.
Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan irratti fannifamee dhiiga isaa qulqulluu dhangalaasee dhiiga isaadhaan chaappessee ittiin akka diina mo'annu nuuf kenne meeshaa lolaa keenyadha. Sila kanaafiyyuu fannoon abbooliin harkatti qabatanii jiranii fannoo eebbifamaadha. Morma keenya irrattis kan hidhannee jirru eebbifamaadha. Ofirraa kunnaa lakkiin kun inni dhungannaa dhungachuu hin dandeenya. Garuu bataskaanatti gara mana qulqullummaatti ol seenuu hin dandeenyu. Maaliif yoo jettan immoo taabonni Waaqayyoo saanduqni kakuu Waaqayyoo achi keessa jira. Bultoonni Waaqayyoo achi keessa jira. Bataskaanni kabajamee jira. Fooniif dhiigni Waaqayyoo inni jireenya bara baraa namaaf kennu achi keessa jira. Waan baay'eetu achi keessa jira waan ta'eef isaaf ulfina kennuun barbaachisaadha. Isaaf immoo ulfina akka kenninu immoo kan nu ajaju immoo macaafa qulqulluudha. Itti dhufnee ilaalla jechuudha. Inni biraan immoo iddoo cabalaatti deemnee cabala cuuphamuu dandeenya. Cuuphamuu dandeenya. Akkamittiin cuuphamuu dandeenya kan jennu immoo bataskaana seennee osoo hin ta'in ala dhaabbannee cuuphama. Yeroo baay'ee olaaltan iddoo cabalaatti abbooliin gadaameetti gaafa cuuphan ala dhaabaniitu namoota akkasii kophaatti ni cuuphu jechuudha. Kanaafuu sirreetti of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Maaliif yoo Waaqayyo kabajne numatu kabajamaa. Unkaan qaama keenyaan mitiitii adeemsa kanaan mitiitii jecha keenyaan illee Waaqayyoon afaan keenya dubbii keenya Waaqayyo yoo kabajne hin kabajamna. Dubbiin afaan keenya keessaa ba'u deebi'ee cubbuu nutti ta'a miti. Kanaafuu inni kun cubbuu kan nutti ta'u yoo ta'e qaama keenya keessaa kan dhangala'u sanaan daffarree gara mana qulqullummaatti gaafa deemnu difirnatiidhaan maal ebdeedhaan rakkoo hin qabuudhaan yoo deemne numatu miidhama. Manni amantaa waan miidhamtu hin qabdu. Manni amantaa hin xuraa'u. Manni amantaa qulqulluuti. Itti garuu maal ta'a nutu miidhama nutu kabajamuu dadhaba. Akka Addaam fi waan hin tuqinaa jedhaman san tuqanii kabaja dhaban sana jechuudha. Kanaaf rakkoo hin qabu jennee dimshaashumatti irra darbuu hin qabnu. Rakkoo kan qabu hundumayyuu waa Waaqayyoon kabajaan waan jedhee kabajuun barbaachisaadha. Kibir lammiigabbaa kibirsituu. Kabaja kan barbaachisuudhaaf kabaja kennaa. Bataskaanni kabajamtuudha. Fooniif dhiiga Waaqayyootiin bu'uureffamte. Fooniif dhiiga Waaqayyoo keessa jira. Kakuu saanduqa kakuu Waaqayyoo taabota Waaqayyoo keessa jira kabajuu qabna jechuudha. Kanaafuu haala kanaan deemuu qabna. Inni lammaffaan immoo dubartiin warra babaan irra jiru kun qorrobuu dandeessi. Akka carraa ta'e immoo abaaboon ji'aa osoo isheen cidha gaggeeffachuudhaaf jettu guyyaa 2-3 dursee yoo itti dhufe maal gochuu qabdi gaafiin jedhus ka'uu danda'a. Yeroo baay'ee waan akkanaa mudachuu danda'a jechuudha. Asirratti immoo manni amantaa keenya egaa warreen kunis seenuu danda'u seenuu hin danda'an. Fakkeenyaaf sababii cidha godhattuu fi sababii sargii godhattuu fi dubartiin sun addatti ishiidhaaf sirri bahee hin jiru. Seenuu hin qabu. Bataskaana seenuu hin qabdu bakka. Maal gochuu qabdi guyyaan cidha ishii sun hin hafamoo na fure kan jedhuu fi fakkeenyaaf qorrobuun hin danda'amu. Utuma kan seentuyyuu ta'e seentus qorrobuun hin danda'amu. Sababiin isaayyuu fooniif dhiiga Waaqayyoo fudhachuudhaaf dursa maal barbaachisa of qulqulleessuu barbaachisa waan ta'eef. Of qulqulleessuu akka barbaachisu immoo macaafni qulqulluun nutti hima. Fakkeenyaaf yeroodhuma biddeena kana nyaattanitti yeroodhuma xoofoo kana keessaa dhugdanitti amma gooftaan deebi'ee dhufutti akka inni namootaaf du'e illabsitu jedhee yaadannoo kanaaf nuuf kaa'eera. Kanaafis sababii maaliitiif akka dhiyaatu too gargar hin baasin namni biddeenicha nyaatu xoofoo keessaa dhugu dhagna gooftaa dhiiga isaas ni yakka. Egaa namni qoree ofaa ilaaluudha. Qoree ofaa ilaalu jechuun isuma kanadha. Cubburraa qulqullaa'uusaa qulqullummaa foonii eeggachuusaa irraati. Akka qulqullaa'e of qoree ofaa ilaalu jedha. Foon sana dhiiga sana dhuguu fi nyaachuun dursa jechuudha. Ergasii biddeenicha irraa nyaatu xoofoo keessaa isaa dhugu ergadee dhagna gooftaa ta'uusaa yaadatee otoo gargar hin baasin namni biddeenicha nyaatu xooficha keessaas dhugu firdii ofirratti fiduudhaaf hin nyaata sin dhuga. Sababii kanaaf baay'een keessan dhukkubsattoodha. Baay'een keessan dadhaboodha. Baay'een namootaa sababii kanaaf du'aniiru jedhee tokkoffaa Qorontoos boqonnaa 11 lakkoofsa 26-35 gaafa dubbistan seera kana kaa'e. Namoonni baay'ee maalla dhibdeedhaan rakkoo hin qabuudhaan osoo hin qorin of hin madaalin fooniif dhiiga Waaqayyootti dhiyaachuudhaan baay'ee isaanii dhukkubsatoo ta'aniiru. Baay'ee isaanii immoo dadhaboota ta'aniiru. Baay'ee isaanii immoo maal ta'aniiru du'aniiru jedha bakka. Jireenyaaf kan fudhanne du'aaf nu ta'a yoo nuti kabajuu baanne. Kanaafidha kaayiniin yookiin lubni maal jedhaa fooniif dhiiga kana hinnaa fudhattani cubbuu keessan irraa qulqullaa'uu keessan of ilaalaa cubbuu keessan irraa osoo hin qulqullaa'in difirnatiidhaan gara fooniif dhiiga kanaatti yoo kan dhiyaattan ta'e ani sababii cubbuu keessan irraati bilisa jedhee maal godha harka isaa dhiqata jechuudha ijoollee Waaqayyoo. Daaqoninis jecha luba kanaa salphisee namni fooniif dhiiga Waaqayyootti maal dhibdeedhaan dhiyaate gannama isaatii bidda bara baraatti akka darbatamu haa beeku jedhee kan kolfeeyyuu kan dubbateeyyuu jedhee kaa'e sirna qiddaasee irratti jechuudha. Kanaafuu kun hundi osoo jiruu difirnatiidhaan itti deemuu hin danda'amu. Osoo warra babaan kun irra jiru otoo hin qulqulleessin
fooniif dhiiga waaqayyoo seentee fudhachuu hin dandeessu. Gaa'elli immoo fooniif dhiiga waaqayyootiin bu'uureeffamu. Taglilis yoo ta'e qurbaanas yoo ta'e. Kanaafuu namni warababaan irra jiru gonkumayyuu dhibbatti fooniif dhiiga waaqayyoo fudhachuu hin danda'u. Akkasuma jinneetiidhaan illee namni dogoggoraan yookiin jinneetiin itti dhufee abjuu halkaniitiin qaama isaa keessaa dhangala'aan dhangala'ellee fooniif dhiiga waaqayyoo fudhachuu gonkuma hin danda'u. Bataskaanayyuu sa'aatii 24f turuu qaba osoo hin seeniin waan ta'eef. Sila kana eegaatii namoonni gaa'elli isaanii raawwachuudhaaf qophaa'anii gaabbii galanii akka carraa waan kun mudate maal gochuu qabu kan jedhuuf guyyaa sanaaf fooniif dhiiga waaqayyoo fudhachuu hin danda'ani. Gaa'ela isaanii garuu gaggeeffachuu danda'u. Akkamittiin gaggeeffachuu danda'u? Osoo gara bataskaanaatti ol seenin addaraashatti jechuudha. Addaraashni bataskaanaan ala waan ta'eef abbooliin dhimma kana beekanii itti himamee kadhannaa achitti taasisanii fi uffannaa uffatamuu qabu eebbisanii erga uffataniin booddee cidha isaanii osoo bataskaanaan ol seenin gaggeessanii achiin booddee waan sun erga irra darbeen booddee immoo deebanii qurbaana fudhachuu danda'u jechuudha. Gaabbii galanii waan isaan hafu yoo jiraate. Irraatii kanaaf gonkumayyuu gaggeeffachuus hin danda'an seenuus hin danda'an waan ta'eef of eeggannoo gochuun barbaachisaadha. Fakkeenya torbee kana keessa namoonni waan akkasii quunname gaaffii akkasii kaasan jiru. Abbootii hedduu gaafanneerra abbootii hedduudhaanis hunduma isaanii mari'annee gaafa laallu dhimma mudate kanaaf jechuudha. Dhimma mudate kanaaf gaa'ela isaanii dursa guyyaa 2 gaafaaf waan akkanaa isaan mudate jechuudha. Gaafa isaan mudatu abboolii hedduun dhimma kanarratti dhiphatanii mari'atamee abboolii hedduun bilbilaan gaafatamanii gonkuma hin danda'amu. Kun seera waaqayyoo miti. Eebba argachuudhaaf faarsa ofitti fiduun hin barbaachisu. Waan waaqayyoo kabajuun barbaachisaadha. Ulfina isaaf laachuun barbaachisaadha. Yoo nuti waaqayyoon kabajne innis nu kabaja. Eebba fida waan kana kan fudhannu waan ta'eef iyyuu gara keessatti seenanii sirni kun isaaniif gaggeeffamuu hin danda'u. Addaraasha turanii sirna qulqulleessaa achuma dhaabbatanii dhaggeeffatanii gaggeessanii kadhannaan achumatti dhaqamee abbooliin isaaniif taasisanii uffata qofa uffachuu qabu. Qubeellaa achitti kaawwachuu danda'u. Isaan booddee garuu guyyaa gaa'ela isaanii sana erga dabarsanii fooniif dhiiga waaqayyoo guyyaa biraa waan sanarraa erga qulqullaa'anii fudhachuu qabu malee hin danda'amu jedhamanii abbootiin jala muranii nutti himanii waan jiraniif sirna abbooliin nu dabarsan kan immoo isiniif dabarsuun dirqamadha. Kaleessa dubartii waggaa 12 dhukkubsattee wal qabsiisuudhaan rakkoon qabu gara keessatti seenamuun hin danda'ama jedhamee barsiifamaa ture. Kun yaada dogoggoraa ta'uusaa abbootii irraa sirriitti mirkaneessinee waan jirru ergaa kana isiniif dabarsuun dirqama ta'e waan ta'eef ergaa kana hundumti keessan waliif sheer gochuudhaan akka dabarsitanii seera waaqayyoo kana eegdanii eebba waaqayyoo irraa argattan dhaamsa qophii keenyaati jechuudha. Kan nu barsiise kan nu gorse maqaa waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Subscribe, share, like gochuudhaan chaanaalii kana akka deeggartan isiniin jenna. Nagaa waaqayyo isin faana haa ta'u. Isbaata Egzaabeer.